Ashama kam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa nageenyi maqeessanii baay'ee kam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kootii isiniin jedha hordoftoota kiyyaa sis baga nagaa taatanii baga jiraattan isin jecha egaa hordoftoota kiyya har'a biddeen tolchee jira akkuma argaa jirtanii biddeenni akkuma argaa jirtanii kunuuti biddeen jechuudha biddeen tolchee jechuudha akkam isin nagaa keessanii fayyaadha akkam jirtu kootatii biddeen nyaadhaa ijoolleen immoo akkaataa itti bukeeffannaa akkaataa laala akkuma lasallasu jechuudha waan qoroffadullee mati hedduutu akka lasallasaa hedduutu akka dasnama jedha jechuudha tolfadhaa nyaadhaa kun immoo qamadii irraa hojjetame jechuudha hanmiila kaanii xaafidha kun immoo qamadii irraa jechuudha ishee kuni qamadii irraa tolchee jechuudha hedduutu akka bareeda yaa asaraarii isaa yookiin immoo akkaataa isaa yoo itti barbaadan isiniif tolchee isiniif hojjedhaa jechuudha dhumaa galatti inni itti fayyadamaa hojjetadhaa nyaadhaa jechuudha gaan immoo eelee isaanii akkam beektanii miti gallayyaa irratti hin tolchine eelee irratti hin tolchine gallayyaa irrattis tolfachuu dandeechi yookiin baxa bishaan jedhamaa miti isarrattis tolchuu dandeessanii jechuudha tolfadhaati nyaadhaa isiniin jedha hordoftoota kiyya kuni madamii keessa nyaatte anafi ijoolleen mucaa xiqqaanis nyaata miceyyoonis akkasuma hin nyaatti jechuudha inni kanaaf tolfannee jechuudha hedduutu akka namatti tola maaliif yeroo hunda rooziin baay'ee nama ifachiisa hin beektanii midhaan isaanii yeroo baay'ee roozumarra caalatti hin beektanii kanaaf nama ifachiisa biddeen tolfadhaa qamadii irraa hin ta'a akka barbaadanitti jechuudha kanaaf yoommoo akkaataa inni itti hojjetamu nutti himi jettanis isinittiin himuu danda'a jechuudha saraarii isaa jechuudha ani waanuma salphaadha akkaatuma salphaadhaan hojjetachuu dandeessa manuma keessanitti yoo daakuun jiraate jechuudha fakkeenya daakuun yaa fiduu daakuu adiinis hin ta'a gurraachis hin ta'a kun amma adii fi gurraacha walitti makee jechuudha lachuu qamadiidha jechuudha innaa xaafii adiinis gurraachis hin jira jechuudha immoo ana bira har'a immoo qamadiin raastee kan tolchee jechuudha innaa akkasii kun immoo jammara akka xaafii san harakaata baay'eellee hin qabu akkuma beektanii beektu wanni beektanii kanaaf hojjetadhaati nyaadhaa isiniin jedha yeroo hunda roozinii borci isinitti baasaa borci illallee rooziin dhugaa rabbii nama gosaa yoo abbo garaa keessatti gogee si hafa beektanii sababa sanii borci isinitti baasaa jechuudha rooziin maaliif rooziin amma namni akkas jedhamati nama furdisaa isa bar kasi furdisu barre gogiinsa isaa san achitti garaa keessatti si hafa si gogee sababa saniif akkasitti rooziin garaatti goggogee ijoollee keenya miidhaara jechuudha kanaaf yeroo tokko yeroo hunda osoo hin taane manni keessa yoo gaarii ta'e yeroo tokko itti fayyadamaa isiniin jedha hordoftoota kiyya kanaaf yoo manni gaarii ta'uu baannaan akkuma isinii ta'etti nyaadhaa rakkoon qabu isiniin jedha yoo ani warra mana gaarii jiruuf isiniin jedhe malee warra mana gaarii hin jirre immoo akkasumatti taa'aa isiniin jedha hordoftoota kiyya yookiin immoo nuu fidaadhaati tolfadhaa daakuu fakkeenyaaf daakuu qaasiitti agarsiisa kanneen irraa illee hojjetachuu hin dandeessanii ijoolleen kana isinii fiduu danda'anii ijoolleen kana isinii fiduu danda'anillee kanarraa illee hojjechuu hin dandeessanii anamma kanaafi daakuu adiin hin jirammoo isa sitti agarsiisa daakuun gurraacha isin jedhamu garuu akka qamadii gurraatti fakkaata malee kana xiqqoo itti makeetanii nani agartanii kana xiqqoo shita itti makee xiqquma itti makee jechuudha kunooti akkuma argaa jirtanii isa kanaadha jechuudha baay'eellee gurraachallee miti jarri immoo kana jaalata waan ta'eef isaan qixxaa biddeen haphii qalaxoo hin beektanii ta'u mukeetiin immoo tolcheessan isan tolchaafi jechuudha fakkeenyaaf isa akkatti tolchaa kun akkaatti tolcheetinan akkaatti illee godhaaf isaanii jechuudha kukkutee fi zayituunaa fi asalee itti fi jechuudha kun akkanatti kukkutee fi jechuudha isaan xiqqoo gurraacha akkasiitis miti garuu qamadiidha jechuudha qamadii adii osoo hin taane xiqqoo hin gurraachaa jechuudha kanaaf garbuun illee hin jira jechuudha garbuun illee hin jira kun immoo kun akka kompiita wannaa keessa jira akkasitti fidama daakkamee jechuudha kun argaa jirtanii baay'eellee hin gurraacha'u agartanii baay'eellee hin gurraacha'u jechuudha kanaaf ana kana bitadhaan yoo jiraate mana irraa tolfachuu dandeessa yoo barbaadan adii kanatti makuu dandeessa yookiin immoo ittillee mannoo jettanii akkasittis tolfachuu dandeessanii jechuudha akkasii jechuudha kanamma asalii fi zayituunaadhaan naqee akkasitti nyaatu jechuudha shaayiidhaan inna akkasii isiniin jedha akkuma agarta isa kanaadha jechuudha kana irraa hojjedhee daakuu kana lamaan irraa jechuudha lachuu sin ta'a kophaa sin ta'a jechuudha yaada xiqqoo shaakkaree gurraacha akka malee hin taane fifan adii kanatti make malee lachuu hin ta'a jechuudha akkuma argaa jirtanii kuni adiidha kan fataayiraati jechuudha hin ta'a jechuudha lachuu ta'uu hin danda'a jechuudha kunillee kophaasaa hojjedhee beekaan kophaasaa illee hojjedhee beeka
ishee isinii galee akkas jechuudha. Kanaaf hin ta'a walumaa galatti kallachuu walitti mataa illee ta'a yoo adda addaas gootan immoo hin ta'a jechuudha. Innaa kanaaf akkasitti hojjetadhaa ijoollee keenya yeroo baay'ee qoonqoon nama wannoon ruuziin nama gosa jechuudha dhageessanii ruuziin baay'ee nama gosa sababa saniif jechuudha. Kanaaf akkasitti nyaadhaa isiniin jechuu jaaladhaa hordoftoota kiyyaa. Kanaaf immoo ani yaa ana qofaa miti kan nyaatu mucayyoon keenyas nyaatti niitiin koollee nyaatti anis nyaadhaa mucaan xiqqashuusis nyaatti jechuudha. Nu sadeen hin nyaanne nama afur mucaan tokko sin jira nama 5 nyaata jechuudha. Na waan barbaadde nyaachuu danda'anii jechuudha. Na kanas akkasitti godhadhaati nyaadhaa isiniin jechuu jaaladha hordoftoota kiyyaa. Kana fakkaata nagaa ta'a fayyaa ta'a itti fayyadamaa yoo haala immoo beektani yoo haala isaa barbaadan koomentii yaala kaa'e ani immoo isinitti agarsiisaa jechuudha. Isiniin jaaladhaa isiniin kabajaa hanga viidiyoo biraatti deemutti viidiyoo kanaan turtii gaarii isiniin jedhaa itti fayyadamaa. Tolfadhaati nyaadhaa ruuzii bicha dhuguma ruuzii ijoollee baay'eetu ruuziin kun gannamaan bo'u naan jedha. Dhugaa rabbii ruuziin jechuudha. Sanuu ruuzii yoo xaamii qabu ta'e malee ruuziin tokko faasiifuu nyaatamu beektanii yoo namni akka bishaan jedhu tokko hin fa'a. Namaaf illee nyaatamu yoo tokko jechuudha. Sanuu ruuzii ofii keetii hojjetatte si wayyu. Ani ruuzii namni hojjete hin nyaadhu. Namni hojjete mana namaas dhaqee ruuzii hin nyaadhu. Ani yoo mana keenyatti kan nyaadhu jechuudha. Ofii koo hojjedhee ofii koo nyaadha malee kan namni hojjete yoo rufaa dhufu san rakkoon qabu kan rufaa dhufu tokko yoo foon ta'uu baate nyaadha. Maaliif hanga tokko isaa yoo jechuudha. Kanarra immoo kan rufaa sunillee hanga sundaa mutti natti hanga sundaa natti hin tolu. Yeroo madhabee nyaadha malee bakka rakkinni waan baay'ee si gooti jecha malee. Ani garuu rakkina akkasiitis hin qabu. Sinnifaan qaba malee nassanafa malee namni nyaata na dhoogu tokko hin jiru waan ta'e yoo mana kanatti hojjete barbaadu marqaa soon godhee sukkumma soon godhadhe waanuma barbaadde soo mana kanatti goote namni si dhoogu hin jiru jechuudha. Akka yeroo darbe sin hojjedhee jira akka barbareellee naa fiddee akka xaafii naa fiddee waan hunda isaa naa fiddee jechuudha sinitti agarsiiseen ture. Kanaaf namni na dhoogu hin jiru garuu wanni ofii kiyyaa Njidu imbeettan kanuti gizee baay'ee immoo sanafna qoonqoo isaanii hojjedhee waan hunda hojjedhe garuu kan koo kana hojjetachuu baay'ee sanafa. Namni akka koo hin jirtanii garuu baay'ee sanafa jechuudha. Baay'ee sanafa. Ofii kootii nyaata hojjechuu ofii kootii jechuudha. Fakkeenyaaf yoo nama isaaniif ruuzii fooniin hojjedhe anamma cinaa sanitti waan barbaade hojjetadhee misira hojjetadhee waxii shiroo hojjetadhee ashaakiltii hojjetadhee namni na dhoogu hin jiru miti. Garuu nassanafa kan kiyyaasan hagan kiyya hojjedhu moobaayilii ilaaluun jedha. Mee namni akka koo akkas jettan jirtanii garuu hin jirtu jedhee yaada garuu mee koomentii irra naa kaa'aa. Yeroo baay'ee akkasii baqa sinnifaadha malee rabbi mana kanatti namni nyaatuma si dhoogu tokko iyyuu hin jiru jechuudha. Dhugaa Waaqayyo. Inni akkasii isiniin jedha hordoftoota kiyyaa nagaa ta'a fayyaa ta'a Waaqayyo isin wajjin haa ta'u akkasumatti fayyadamaa isiniin jedha hordoftoota kiyyaa yoo gaafii qaba.